jiitu Oromiyaa jiitu daraare biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiitu yaa Oromiyaa. Egaa akkam jirtu hordoftoonni fuula miidiyaa keenyaa hundumti keessanuu baga jiraatanii jecha hadda akkuma carraa taanee osuma deemnu golota Oromiyaa kana keessa osoo naannofnu deemnee lafa seena qabeessa tokko keessatti argamu jira. Lafti seena qabeessi kun eessa jettanii nu gaafachuu dandeessan. Asumaan akkasumatti hoggaa naannofnee lafa kana isin daawwachiifnu waa malee miti bakka kanatti viidiyoo kana waraabnee isin daawwachiisuun kenna. Naannofti kun Boosha jedhamuun beekama Arsii Bahaa Asallaa gad hoggaa gad dabartee akka nama hara dambal deemuutti asiin hoggaa gadi buutanii gosa guddoo takkatu qilee kana jalatti argama. Gosti suni gosa tamii jettanii na gaafachuu dandeessan. Gosa Diliinshaa jedhamtu. Diliinshaa jechuun ammoo gosa gooticha keenya qaalii Oromoof qaalii ka hanga ammaatti gadi bahuu isaa malee eessa akka jiru dhabnee hundi keenyaayyuu isa arguudha deebuu hawwinu sanii. Warra nadii gammadaa kun gola kana keessa achi laga kanaan gamatti jedhanii warra beekan yoo gaafannu nutti himani. Kanaaf lafti tuni lafa seenaa qabdu gootaa fi hayyuuti. Namni lafa kana hin beekne namni seenaa lafa tanaallee hin beekne asumaan hanga dhageenyee fi akka gaafannetti lafti kunillee ibsituu gootaati. Viidiyoon tun yoo isin bira geette kan isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jenna. Galatooma arsoomni qorsooma. Harsiran gabune gotu bale galla sokumari bokonne midaga salalla angafti morobon burgite borona adapse na kenya achira barana sera bagada kanitim bulani araruma dabu bagenya nagani